Israa'eliif Hamaas hidhamtootaaf kanneen butaman wal jijjiiruuf guyyaa 4 dhukaasa dhaabuufis waliigaltee irra gahaniiru. Ofii hidhamtoonni Filisxeem tarree Israa'el akka gadhiiftu eeggaman keessaa eenyufaa of keessaa qabatu? Jaarmiyaa fiilmii oomishuun addunyaa irratti beekamu Hollywood keessa kan hojjettu Meeliisaa Bareeraa Filisxeem deeggaruun yaadota miidiyaa hawaasummaa irratti barreessiteen hojii fiilmii irraa ittifamte. Artisti Dinqisaa Dabalaa qindeessaa muuziqaan akkasumas qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo hedduuti. Yeroo dhihoo asitti ammoo sirboota mataa isaatiin beekamtii horateera. Waa'ee isaarraa oduu qabannee isin biraan geenna. Mariin nagahaa marsaa lammaffaa mootummaa Itiyoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture milkii malee xumuramee deebi'ee akka itti fufuuf manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa waamicha dhiyeessan. Naannoo Amaaraatti magaalaa guddoo godina Walloo Kaabaa kan taate Waldiyaatti hidhattoonni mana hidhaa irratti haleellaa banuun hidhamtoota baasuu jiraattonni BBCtti himan. Amma oduu kenna bal'inaan kan isin biraan ga'u ta'a nafaanaa turaa isiniin jedha. Akkasumallee toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwork subscribe gochuudhaan warri maatiin ta'in maatii ta'a isiniin jedha. Oduu kiyya kan jalqabaatiin jaarmiyaa fiilmii oomishuun addunyaa irratti beekamu Hollywood keessa kan hojjettu Meeliisaa Bareeraa Filisxeem deeggaruun yaadota miidiyaa hawaasummaa irratti barreessiteen hojii fiilmii irraa ittifamte. Taatoo beekamtuun kun gocha hammeenyaa Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru karaa miidiyaa hawaasaa ibsuun beekamti. Kanaaf farra warra Israa'el jedhamuun adabamte. Barreeffamoonni ishee Israa'el gocha duguuggaa sanyii fi sanyii lafarraa balleessuu raawwataa jirti jechuun himtuun kan wal qabatudha. Abbaan qabeenyaa dhaabbata fiilmii kanaa namoota yaada jibbaa warra seem qabaniif araarama hin qabnu jedhe. Taatonni biraa Suuzaan Sarandaan jedhamtus hiriira deeggarsaa Filisxeemiif ba'ame irratti hirmaachuun haasaa waan taasifteef jaarmiyaa Hollywood keessatti ejensii ishee hojjechiisu keessaa ari'amteetti. Suuzaan Sarandaamis ta'ee lammii Meeksikoo Meeliisaa Bareeraa dhimma kanarratti hanga yoonaa yaada hin kennine. Bareeraan ari'amuu ishee dura yaadota ari'amuuf deemuu ishee akeekan Instaagiraamii ishee irratti barreessitee turte. Taatonni kun fiilmii walitti fufinsaan marsaa lamaan darbee ture Scream jedhamurratti hirmaatteetti. Fiilmiiwwan xumuramanii gabaarra oolan Kermeen fi The Heights jedhaman irrattis hirmaatteetti. Maxxansi Bareeraan dhiyeenya maxxansite inni kaan biraan waa'ee seenaa Holookostii jallisuun meeshaa waraanaa Israa'el gabbisuuf oolchuuti. Gaazaa iddoo dirree fi mooraa waraanaatti geeddaramteetti jechuunis barreessiteetti. Qopheessaa fiilmii Scream 7 kan ta'e jaarmiyaa Spieglaas jedhamutti dubbii himaa kan ta'e ibsaa Varietiif kanneen ejjannoon isaanii kan hin shaarafamne ta'uu eere. Sanyii balleessuu, duguuggaa sanyii,
dhumaatii lammiilee yookiin haala gara jibbiinsaatti nama geessu kamiyyuu hin fudhanne jedhe. Daayirektara fiilmii Scream 7 ta'e jedhamee kan eegamu Christopher London jedhama. Kanaan wal qabsiisee yaada isaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreesseera. Maxxansi isaa boodarra X yookaan Tiwiiterii irraa haqamee wanti raawwatee jiru hunduu nama dhukkuba iyyaa dhaabaa kun murtee kiyyaa miti jedhe. Oduma gama sanii gama Israa'eliif Hamaasii wal qabatuun Israa'eliif Hamaas hidhamtootaa fi kanneen butaman wal jijjiiruuf guyyaa 4f dhukaasa dhaabuufis waliigaltee irra ga'aniiru. Ofii hidhamtoonni Filisxeem tarree Israa'el akka gadhiiftu eegaman keessaa eenyu fa'i of meeqatu hidhame kan jedhu wajjin ilaalla. Israa'eliif Hamaas hidhamtootaa fi kanneen butaman wal jijjiiruuf guyyaa 4f dhukaasa dhaabuufis waliigaltee irra ga'aniiru. Dhukaasa dhaabuuf hidhamtootaa fi namoota butaman muraasa wal jijjiiruun kunis jimaata har'aa akka eegalu Qatar beeksifteetti. Israa'el maqaa hidhamtoota Filisxeem hiikamuu danda'an 300 maxxansiteetti. Isa keessaas irra caalaan kan umriin isaanii waggaa 17 fi 18 jidduutti argaman yoo ta'an waliigaltee waggaa 14 hanga 59 kan ta'anidha. Isaan keessaas hidhamtoonni 274 dhiirota. Tarreen maqaa namoota kanneeniis kan maxxanfame sababii adeemsa seera Israa'el keessaatiin. Hidhamaan tokko osoo gadi hin lakkifamin dura lammiileen Israa'el maqicha ilaaluun akka mana murtii waliigalaa biyyattiitti ol iyyataniif sa'aatii 24 kennamuuf qabaata. Marsaa jalqabaatiin Hamaas guyyatti namoota 12 gadi lakkisuudhaan waliigalticha guyyoota 4 keessatti dubartootaa fi daa'imman 50 butaman gadhiisa. Israa'el ammoo Filisxeemotaaf nama 150 hidhaa gadhiifti. Marsaa lammaffaadhaan dhukaasni guyyaa tokko hanguma dheereffamu namoota butaman keessaa 10 gadhiifamu. Hamaas yoo namoota 50 ta'an gadhiise, Israa'elis Filisxeemota hanga 150 ta'an gadhiifti. Waliigaltee jaarsummaa Qatariin taasifame kanas dureewwan addunyaa gammachuun simataniiru. Oduu gama biraatiin Dinqisaa Dabalaa qindeessaa muuziqaawwan afaan Oromoo hedduuti. Yeroo dhiyoo asitti ammoo sirboota mataa isaatiin beekamtii horateera. Bara Oromiyaa keessatti falmiin adeemsifamaa ture sirba Caalaa Bultumee maaster pilaanii jedhu dabalatee sirboota qabsoo aartistoota hedduudhaaf qindeesseera. Ogeessi aartii kun tibbana jabaa dhukkubsachuun miidiyaa hawaasummaa kanarratti dhimma irra dubbatamaa jirudha. Dinqisaan waa'ee fayyaa isaa fi hojiilee isaa irratti yaada BBC'f kenneen dhukkubni waggoota 10 waliin ture tibbana itti hammaachuu hime. Kan na dhukkubu kintaarotiitu natti bahee waan kun waggaa 10 dura ture kan na jalqabe jechuun waan isa mudate ibse. Hojii muuziqaa qindeessuu kana osuma na dhukkubuun hojjechaa ture. Weellistoonni na faana hojjetan ni beeku. Gaaf ciisaan gaaf mana yaalaa deemaa tuman hojii aartii kana hojjechuu ture jedhama.
Dhukkubichi hojii muuziqaa qindeessummaa kan yeroo dheeraa ta'ee hojjetamuu waliin daraan itti ulfaachaa akka ture kan himu weellisaan kun yeroo dhiyoo asitti humnaa ol taanaan hojicha dhiisee mana ciisuuf dirqamuu hime. An dhukkubsachuu kiyya namatti himuyyuu hin barbaanne ture. Weellistoota sirbanuuf qindeessi jedhanii na gaafachaa turantu dhufanii na arganii jennaan uummata bira haa gahu jedhanii miidiyaa hawaasummaa kanarratti qoodan jedham. Dhibee isaa mudatee kana yaalamuuf ji'ootan dura gara biyya Bahareen deemuu yaala baqaqsanii hodhuu argachuu kan himu Dinqisaan yaalichi yeroo gahaa waan hin arganneef guututti osoo hin xumuramin gara biyyaatti akka deebi'e himam. Bahireenitti opereeshinii sana haala gaariinillee osoo naaf hin hodhin gara biyyaatti na deebisan. Inni immoo infekshinii uumuu danda'a. Gara kaaniserittis jijjiiramuu danda'a naan jedhaniin yaaddoo keessa jira jedham. Dhibeen kintaarotii kun bakka yaalame sanarraa yeroo fooyya'u bakka biraa 2-3tti ba'uun dhukkubsichi daraan itti hammaachaa deemus himam. Hojii aartii kanaan ala madda galii biraa akka hin qabne kan himu ogeessi kun mallaqni aartiirraa argamu yaala guddaa dhibee kanarraa ittiin fayyuu danda'u waan hin qabneef hawaasni akka isa gargaarus gaafatam. Mariin nagahaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramee deebi'ee akka itti fufuuf manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa waamicha dhiyeesse. Manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa xalayaa banaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Kumsaa Dirribaa yookaan Marroo Dirribaatiif barreesseen nagaa bu'uuf mariin nagaa waliigaltee malee xumuramee deebi'ee akka eegalu gaafate. Manni marichaa mareen nagahaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture ni milkaa'a jedhee eegaa akka turee fi milkaa'uu dhabuu gaafa dhagahu gadduu ibse. Waldichi qaamolee lameen garaagarummaa gidduu isaaniitti dhalate ammas deebi'anii mari'achuun furmaata waaraa akka barbaadaniif xalayaa 3/23/2023 baaseen gaafate. Mariin nagahaa marsaa lammataa Taanzaaniyaatti gaggeeffamuuf akka jiru oduunsaa yeroo dhagahamu namoonni hedduun qaamoleen lamaan waliigaluu abdii jedhuun gammachuu isaanii ibsataa turan. Haa ta'u malee wiixata darbe 3/21/2023 qaamoleen lachuu mariin isaanii waliigaltee malee xumuramuu ibsan. Keessummaa ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo maricha irratti argamuunsaa itti bahiinsi isaa waan gaariin goolabama kanneen jedhan abdiin eegan hedduu ture. Manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa xalayaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoof barreesse kanaan qaamoleen lamaanuu gidiraa uummanni itti jiru ilaalanii balbala marii deebisanii akka banan gaafate. Yeroo rakkinaaf waraanatti galma guddaa tokko isin taasisuu yaadachuun murteessaadha. Innis nageenya uummata keessaniif gaafii nageenya waaraadha jechuun mariin rakkoo gidduu isaanii jiru akka furan ibse.
mariin marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuusaaf mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo quba walitti qaban. Mootummaan Itoophiyaa sababni ijoon waraana bilisummaa Oromoon adeemsa danqaa hordofuuf gaafii hin dhugoofne gaafachuu isaati jedhee adeemsa danqaa uumuuf fedhiin dhugoomuu hin dandeenye gareen kan waraana bilisummaa Oromoo qabate akka ta'e ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo gamsaan ibsa baaseen carraan seenaa qabeessi kallattii sirriin tarkaanfii guddaa deemsisuu danda'u kun kan fashale mootummaan Itoophiyaa adeemsa isaa sirreessuu hanqachuun jechuun fedhiin mootummaa hooggansa waraana bilisummaa Oromoo ofitti hawwachuu irratti kan xiyyeeffate jechuun komate. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gaafilee sabaa fi sablammiilee Itoophiyaa waggaa 60 kaasanii deebiin irratti kenname dhumatee qabatee dhufe jechuun marichi milkaa'uu dhabuuf sababni waraana bilisummaa Oromoo jedhe. Mariin qaamolee lamaanii waliigaltee malee xumuramuu hordofee mootummaan Oromoo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi cimsee akka itti fufes beeksise. Manni maree amantiilee Oromoo idil addunyaa xalayaa gaggeessitoota qaamolee lamaaniif barreesseen rakkoo amma jiruuf subscribe to my channel.